Argafuun akkam jirtu kabajamtoota keenyaaf daawwattoota gamtaa miidiyaalee Afrikaa kutaalee biyyattii keessatti sagantaa duulana filadhaa paartiin badhaadhinaa filannoo marsaa torbaffaaf gaggeessaa jiruun walqabatee waan ijji kaameraa keenyaa argee fi maddii odeeffannoo keenyaa nu biraan ka'e isin biraan geessina saganticha wajjin kan isin wajjin turu Tajuddin Haji Kadirii turtiin keessan nu faana. Sochiin duulana filadhaa paartii badhaadhinaa godina Harargee lixaa magaalaa Cirootti gaggeessaa jiru irratti hawaasni godinichaa haala adda ta'een argamuun deeggarsa paartii badhaadhinaaf qaban mul'isaa jiru. Milkaa'inoota waggoottan jijjiiramaa darban keessatti arganne sadarkaa olaanaatti akka ce'uuf jiruuf jireenyi keenya itti fufiinsaan akka jijjiiramuuf filannoon keenya paartii badhaadhinaatti jedhan hirmaattotni hiriira kanarratti argaman yaadannoo adda addaa dhageessisuunis jaalalaa fi deeggarsa paartii badhaadhinaaf qaban calanqisiisaa jiru. Hooggantuun biiroo lafa Oromiyaa aadde Masarat Asaffaa sochii kanarratti ergaa dabarsaniin paartiin badhaadhinaa barii hundeeffama isaa irraa eegalee tarkaanfiiwwan siyaasaa fudhatamummaa biyyaa guddisan waliigaltee biyyaalessaa cimsanii hariiroo uummattoota jabeessan fudhachuun gamatti murteewwan jajjaboo dinagdee biyyattii hirribaa dammaqsan hojiirra oolchuun biyya keessatti boqonnaa hiyyummaa fi kadhaa barootaaf ture cufuu paartii danda'eedha jedhan. Paartiin badhaadhinaa injifannoo irraa injifannoo ce'aa waadaa uummataaf gale dhugoomsaa waggootan 8 darban milkiin tarkaanfataa har'a gahee jira jedhan. Itti dabaluunis aadde Masarat badhaadhinni biyya sabdaneessummaa dhugaa itti mirkanaa'ee fi duudhaan obbolummaa itti dagaage dhugoomsuudhaan aadaa siyaasaa fi seenessa hammataan Itoophiyaa keessatti akka biqilu taasisee jira jedhaniiru. Bulchituun godina Harargee lixaa aadde Ekraam Tahaa haasaa taasisaniin paartiin badhaadhinaa paartii walqixxummaa sabaa fi sablammootaa akka mirkanaa'u taasisee fi ijaarsi sirna diimokiraasii bu'uura amansiisaa irraa akka dhaabbatu gochuu siyaasa Itoophiyaa keessatti boqonnaa haaraa saaqeera jedhan. Itti dabaluunis aadde Ekraam paartiin badhaadhinaa godinichatti piroojeektootni fayyadamummaa hawaasa keenyaa mirkaneessan baay'inaan ariitii fi qulqullinaan ijaaruun uummanni bal'aa akka irraa fayyadamu godhee jira jedhan. Injifannoo argame sadarkaa olaanaatti ceesisuun jiruu fi jireenya hawaasa keenyaa fuulla'iinsaan akka jijjiiramuu fi Itoophiyaa fakkeenya badhaadhinaa taate ijaaruuf filannoo waliigalaa marsaa torbaffaa kanaan sagalee isaanii paartii badhaadhinaaf akka kennanis gaafataniiru. Kabajamtoota daawwattoota odeeffannoo dabalataan hanga walitti deebinutti turtiin keessan nuuf maal.